Sura boqonnaa kudha torba lakkoofsi torbarraa kaafnee hanga kudha lamaatti gaafa laallu jireenyaadhaa hojiiwwan cigaasaa wantoota yaada Waaqayyootii fi ilmaan namoota Israa'eloota gidduutti rakkina uume agarra. Na wajjin taa'amaatii Waaqayyoo maanni rakkinni kun dudduubatti yeroo deebinee ilaallu rakkoowwan karaa geessota barichaati uumama agarra. Awwaara keessaan si kaasee jedhe Waaqayyo awwaara keessaa jalqabuma kee awwaara keessaan si fuudha. Dhufaatiin keessa awwaara keessaa waamichi keessa awwaara keessaa boqonnaa 15 lakkoofsa 32 irraa achirraa kaanii ilaalaa tureerra maal jedha ture boqonnaa 17 iddootti Waaqayyo tarkaanfii mataa isaa fudhachuuf ni agarra. Waaqayyo yeroo nama kaasu saba isaa yeroo waamu haalota adda addaa keessaa akka waamu aniif isin jireenya mataa keenya irraa kaafnee agarreerra. Baay'oolii keenya Waaqayyo dhukkuba keessaa baay'oolii keenya Waaqayyo jireenya dhaa keessaa baay'oolii keenya Waaqayyo lammi janne keessaa baay'oolii keenya Waaqayyo wantoota baachuuf abdii namaa laanne keessaa baay'oolii keenya Waaqayyo bakka ijji namaa ilaalee hin agarre keessaa baay'oolii keenya Waaqayyo iddootti kanaa booddee naman taatu naman ta'u jedhame keessaa Waaqayyo nu waame. Kun waamicha Waaqayyo sagalee Waaqayyo guutummaa isaa gaafa laallu iddoo olaanaa keessaa kan dhufe Koobsa tokko lama sadii kan caalamne sanaa ol kan ta'an kan heddumatamne baay'ooliin isaanii jira adda addaa keessaa waan waan bakka maatiin dhiisa keessaa bakka biyyi dhiisa keessaa bakka haalli dhiisa keessaa bakka barri dhiisa keessaa bakka gatamanii ta'an keessaa gooftaan Yesuus na barbaachifta jechuudha. Waamas tureera waames as dhugaa'ee of agartaniittu argineerra. Akkuma kana macaafni mootota boqonnaan 17 yerootti Waaqayyo mootii barichaatti gaddu agarra. Mootonni kun eenyu faana yoo jettanii baay'ooliin isaanii boqonnaa 17 achitti nagartu. Boqonnaa 17 achitti nagartu. Maal ta'an yerootti Waaqayyo geggeessaa saba koo naaf ta'a. Lagatanii geggeessaa saba koo naaf ta'a. Saba koo naaf qajeelcha. Gara yaada koo saba koo deebisa. Fedha keessan tun ta'in fedha koo eega. Karaa keessan tun ta'in karaa koo irraa deema. Waan yaaddan hin godhina. Waan yaade hojjedha. Lagatanii imaanaatti ganna. Awwaara keessaa kaasee gooftaa Yesuus. Awwaara keessaan si fuudhee jedhee Waaqayyo mootii kana. Awwaara keessaan si fuudhee mana mootummaan si fuudhee awwaara keessaan si fuudhee awwaara keessaan si fuudhee Israa'eliin maan si godhee mootii si godhee ati garuu kan hundumaa irraanfatte. Ta'uuwwan amma garuu gubbaatti mootonni baay'een isaanii cubbuu walitti kennaa cubbuu walharkaa dhaalaa waan ta'anii mootii Ahaab jedhamu bira gahan. Akkuma kaleessa mootichi Ahaab jedhamu kun maal godhe ture mootota kanaan dura turan harkaati Israa'eliin fuudhee amma guyyaa gooftaan jedhutti geggeessuudhaaf yeroo inni karaa isaa jalqabaa agarra. Garuu waan si gaddisiisu keessaa maal akka fudhabeettus amala Waaqayyo barbaadu miti. Acaasirtan maal warra fuudhan waan gaarii miti kan warra fuudhan. Mootichi Yerobi'aam irraa kaasee mootichi Omer baay'ee isaanii ilaaltu maal godhanii Waaqayyo maal jedhee Israa'elii karaa qajeelummaarra geggeessaa akka sabni koo yaada koo wajjin walii galee jiraatu godha. Isaan garuu jechoota Waaqayyo akkuma mucaasa lafa kaa'an iddoo kaan irraanfatan. Waaqayyo maal godhe mooticha Abregeetu Waaqayyo eegamuudhaaf tokko lama sadii afur jira marfatu ituma lakkaanii maataan beektu sirni keessaa Waaqayyo eenyuun akka ta'e Israa'el irraanfate. Waaqayyo eenyuun akka ta'e Waaqayyo Baa'ooli Waaqayyo Asheeraadha Waaqayyo Baa'ooli Waaqayyo Asheeraadha. Doggortu waan baatanii boo wallaalta doggortu maal godhe Waaqayyotu mootonni baay'een isaanii yaada Israa'eliin Waaqayyo irraa jireenya Israa'eliin mana Waaqayyo irraa qalbii Israa'eliin Waaqayyo irraa utubaan Waaqa tolfamaa Baa'ool bakka irraa bakkatti akka dhaabbatu godhan kaleessa kaaseera. Bakka irraa bakkatti akka dhaabbatu godhan Israa'el maa jabetu inni sun ooshisin gargaaru deebiinuu deebisisa waan ta'eef korma dhiyeessaa. Israa'el korma filee dhufa korma kan uume garuu Waaqayyo awwaara keessaa kan fuudhe garuu Waaqayyo. Waaqayyo gooftaan bachaa inni kaleessa awwaara keessaa fuudhee hin dagatame. Asheeraan dhaba addanatti Waaqa tolfamaa addanatti raajoonni Asheeraa addanatti dhibba afurii shantama kan Baa'ool isaatti naanna'anii Baa'ooliif raaju Baa'ooliif aarsaa dhiyeessu sabni maal ta'a dhibbeeffatee Baa'ooliif aarsaa dhiyeessu. Inni waan haaraa godhu deebiinuu inni nu oolchu gargaaru kunootti jedhu. Kormatti qalu nyaachuu malee deebisuu hin meetii warqee keessanii deemu deebiinuu dhaqanii jilbeeffatanii xaatti aarsu deebiinuu naanna'anitti raaju ittiin socho'u. Sabni Israa'el sammuunsaa jireenyisaa boorsaansaa mannisaa gollisaa dhallisaa maal ta'e beektu Baa'ooliif sagada. Aarsaan inni nyaatuu fi dubbatee kan oolchu aarsaan inni nyaatuu fi inni barbaadee waamee gatameera. Inni maqaa isaanii jijjiiree gatameera. Inni seenaa isaanii geeddaree du'aatu nyaata jiraadha. Du'aatu nyaata eebba saba Waaqayyoodha.
du'aatu nyaata. Eebboora jiraatanii du'aatu nyaata. Du'aan hin nyaatne eebbake. Du'aan hin nyaatne nagaake. Maal godha ture Waaqayyo? Garaan Waaqayyo mootichi Ahaab jedhamu kun maal godha ture? Akkuma kaleessa mootota darbanii harka maal fudhate sun wangeela miti. Daandii qulqullaa miti. Waaqayyoon naga'uu, Waaqayyoon sodaachuu miti. Yaada Waaqayyoon bitamuu miti. Waaqayyoon naga'uu miti. Maal akka fuudha? Utubaa baa'oolii harkaa fuudha. Utubaa baa'oolii fi utubaa akka tolfamtu Asheeraa harkaa fuudha. Maqaa Gooftaa Yesuusiin jireenyi mana kee, jireenyi maatii, jireenyi ollaa kee, jireenyi biyya kee akeeka Waaqayyoo Waaqoodhe. Guddisni abbaan kee baatti keessa godhan. Guddinni maatii kee akeeka Waaqayyoo harkaan fuudhe. Waaqayyoo isas waame sinan kaasi maqaa Yesuusiin. Gochaan hiriyoota, gochaan biyya, gochaan sobaa, gochaan bara, gochaan dhaloota. Dhiiga Kiristoosiin gaara eebba kee sinan kaasi. Gochaan abbaa manaa, gochaan haadha manaa, gochaan intala kee ilma kee gaara eebba kee sinan kaasi. Dhiilli kee harkaa bahu, hafuurri kee harkaa bahu, nagaan kee harkaa bahu, agartuun kee harkaa waan yeroo sossobee kan si nyaachuu barbaadu, du'aa si bukkee qabee kan si nyaachuu barbaadu, waan hin fakkaanne fakkeessa kan si nyaachuu barbaadu, waan hin jiraataan taane jiraataan jedhee kan si nyaachuu barbaadu. Ganama kana nan labsa, ganama kana nan dubbadha, ganama kana nan dubbadha. Maqaa Yesuusiin, maqaa Yesuusiin harka Waaqayyoon qabee butee harkaa si baaseera. Baay'ee harkaa, baay'ee harkaa, baay'ee harkaa. Buddeen baduun kan si goomsu barbaadu, baanajaa urgeessee kan si goomsu barbaadu, daandii fiixaan hin baanerra kan miilla kee buusee jiru, Kiristoos eessaa akka si kaase kan si irraanfachiisee jiru, yaada kee yaada Waaqayyoo addaan baasee kan jiru. Akka isaa soogidda fuuldura qabanii qalmaaf deemanii, akka hoolaa soogidda fuuldura qabanii qalmaaf deemanii ganama kana kan si wareeggatee jiru, kan quba sitti qabee jiru, dhiiga Kiristoos harkaa si baaseera. Harka koo miti harka Waaqayyoo si qabeera. Qabeera, qabeeraan olii kana, qabeera abboota, qabeera daa'imoota, qabeera obboloota. Gaara eebba keerra, gaara eebba kee akka tajaajila garre kan godhu Waaqayyo sirraa addaan baasu. Maaltu godhama? Ahaab mootichi wanta baay'ee sin gaddisiisu keessaati jireenya Israa'elin goomse. Inni cubbuu isa Yerobi'aam ilmi Nebaat ofiisaa hojjetee Israa'eloota hojjechiise. Waaqayyoon isaanii warra waa'ee hin baafne Waaqayyoon tuttuqanii akka aarsan godhe. Sana guutummaatti irra deddeebi'ee hin hojjete. Inni cubbuu Yerobi'aam ilmi Nebaat ofiisaati hojjetee Israa'eloota hojjechiise. Waaqayyoon isaanii warra waa'ee hin baafne. Warra waa'ee hin baafne. Mootiidha, biyya bulchaa, jabaadha, guddaadha. Maal godha ture? Cubbuu Yerobi'aam hojjete. Maal godha ture? Irra deebi'ee hojjete jedha. Irra deebi'ee maal godha? Inni hojjete. Isa iyyuu isa duwwaa miti. Israa'eloonni akka isaan cubbicha maal godhan? Hojjetan ofii badee ta'a. Inni du'e an du'eera jedhee namaan. Ofii isaati hojjete maal godhe? Israa'eloota hojjechiise jedha. Ofii isaati hojjete hin dhiifne. Mana isaa irratti hin hafne. Maal godha ture? Biyyi sun guutummaan akka isaan cubbutti guban. Maal cubbichi? Maal cubbichi? Maal godha ture? Irra deebi'ee maal godhe? Israa'eloota hojjechiise. Irra deebi'ee an hojjedheera jedhee inni fine. Manni koo hojjeteera jedhee inni fine. Israa'eloonni akka isaan cubbuu maal godhan? Hojjedhaa jedhe. Maal cubbi suni? Waaqa tolfamaa isa waa'ee hin baafne akka isaan aarsaa dhiyeessuudhaan Waaqayyoon tuttuqanii aarsan godheedha. Waaqayyoon isa maal godhe? Isa awwaara keessaa kaase. Maaliif si kaase beektaatti jedha? Yaada isaa wajjin akkati jiraattu barbaada. Karaa isaa irraa, fedha isaa irraa, yaada isaa irraa, akeeka isaa irraa deebi'aa gaara eebba kee bira gati geessu barbaada. Sababiin isaa ulfina qophaa'eera waan ta'eef awwaara keessa, dhukkuba keessa, maqaa gadhee keessa, dhaloota keessa, bachaan taane keessa kan Waaqayyo sassaabee fedhe as kaa'eef akkati karaa taftuun miti. Gammaddee deebitee akka boossuun miti. Dhugaa baatee deebitee irbaata seexanaa akka taatu miti. Ifti sii ba'ee akka dukkanaa'u miti. Waaqayyo awwaara keessaa kan inni si kaaseef yaada isaa keessa, fedha isaa keessa deddeebi'aa. Dhiilli kee hamma gaara eebba keetti akka deemu barbaada Gooftaa. Waamicha sii waamne Waaqayyo. Waamicha sii waamne Waaqayyo. Gaara eebba keerra. Aabii maal godha ture? Akkana Israa'el jedha. Waaqayyo tolfamaa keessa waaqeffadhaa. Faisu. Olshira, in olshira. Gargaarera, in gargaara. Dubbateera, in dubbanne. Baaseera, awwaara keessaa fuudheera. Dukkana isaa ibseera. Birmateera, in birmanne. Maarree, inni awwaara keessaa si fuudheewu. Eeliyaas ni ilaala. Dhaggeeffata. Inni nama si godheewu. Inni dubbatee si oolcheewu. Inni bokka waaqarraa roobseewu. Inni horii si kenneewu. Isan beekun. Inni qe'ee kee takka horii noor godheewu.